Adeeroo isha akkam nagaa naaf qabda? Wallaahi nagaan qaba abbii. Yaaboo fincaanii gar malee namatti areeti. Mana fincaanii yoo jiraate yaaboo nageessi. Naaf dararamiiti. Maali ati eessarraa dhufte? Bakkiniin ani irraa dhufe baadiyyarraa hin dhufee bar. As Finfinnee maal godhuu dhufte duuba? Magaalaan Finfinnee taniin ammaan tana keessatti argamu tun isiin tun teenya tan Oromoo waan taateefin isii sana daawwadhee baruun qabaa jeetiin bar akkasitti Finfinnee tana dhufee bar. Baga magaalaa teenya guddittii Finfinnee handhuura Oromiyaa dhuftanii daawwattan. Anis Oromoodhaa bar. Ati ammaan tana bakka itti fincaantuu barbaaddaami? Kunnoo mana san keessa manni fincaanii waan jiruuf seeniitii itti fayyadami. Ayyee bakka taate galatoomi seenetii fincaana. Galatoomi kana taanaan niin seena. Way dhiiroo kamuma. Antakka mana keessa fincaaneen beeku dhiiroo wayii kana taati. Lakki kanaa miti. Dhiiroo kana ta'uun ooltu kanaan laala. Way maali wanni kana bareeda? Way numa bareeddi wanni. Saboota numa keessa fincaane dhiiroo bakka tan akka fincaanani. Alla dhiiroo maali wanni tunoo maal dalaydi? Alla sabonni bishaan yaabti. Way wanni anuma rifachiifte yaaboo. Way wallaa fincaan najjeese. Dhiiroo way uraa xiqqoo tan akka fincaanani. Dhiiroo tana way fincaanani yaaboo waan dhiisan kaa waan bareedu hayyoon fincaane yaaboo. Alla maali dhiiroo borsaan xiqqishoon as gubbaa teessitu noo dhiiroo maali wanni kanaatu maali way ajaa'ibarra. Way hay dhiiroo maali wanni tunoo. Wanni bishaan yaabtisa way kunoo bishaan yaabti. Dhiiroo tana qaamaan dhiqataniinsa way kunoo bishaan yaabti way ajaa'ibarraan tana. Way ajaa'ibumarraan tana yaaboo ajaa'iba rabbiin na qabate. Maali dhiiroo wanni bareedduun tunoo. Waan bareedu na keessa fincaane dhiiroo. Hayyoo way wanti numa bareeddi. Wallaa irraan tana manuma akkamiin seene. Way wullee qabdi laakka wullee bareeddu. Saanaa fakkaatti waan akkana bareeda. Hawwa tana fudhadheetiin galfadhaawu. Haraami malee silaa waan namaa fuudhuun way numa bareeddi yaa'oo saanaatu. Maaltu keessaa qorroof jaasa? Alla irraa baneeti. Maaltu keessaa akkana qorroof jaasa? Way kunoo tunillee bishaan yaabti. Way bishaan yaabti way ajaa'iba way saanaan numa bareeddi yaa'oo. Way ajaa'iba. Kunoo maali dhiiroo madooshaan? Madooshaan kunoo maali? Way madooshaa as keessa hin taqaan. Dhiiroo kun akkatti fiinsan goomsanii dhiiroo akkatti fiintumanii fiinsan goomsanii. Way ajaa'iba rabbi. Maaliif fincaan guyyaa ona keessa ol deebi'e? Gurbaan irra dhiiroo mana akka naqe. Hin beeku kan tanaas. Maali dhiiroo tunoo? Qat godhe. Way naan kutte. Way liiftii baanan san jaani dhiiroo. Liiftiin baanan fuutee namaa kutti yaani. Way san taati. Way yaa'u asiin ol kutuun dhabu. Mana biratti kun dhabu yaa'u. Yaa'u kun tunillee tanaas niin tuqe. Tanaas reefutti micciire. Dhiiroo way naasumaa jira biyyaa bahuun dhabu. Mee firaasha reefuun tanaas allaalu. Firaashni sun ni jira dhiiroo. Ni jira mee. Ni jira hin kunne. Yaa'uun kun handhiiraan tana waan fincaanan. Gurbaan dhiiroo maaliif mana fincaanii keessa akkanatti tura? Ka'eetiin laalamee. Boomal gochuu jirtu? Maa jette? Bar bakkaan itti fincaanuu dhabe. Mee saganaan hin taane? Bakki itti fincaana waan kana gaa waan kanatti maan fincaane? Kana moo? Kanuma fayyadamte. Kanatti fincaana? Kanuma fayyadamte. Asuma dhaabbadhee itti fincaana? Asuma dhaabbattee itti fincoof taqaa'ee. Ayyee bakka galatoomi an bartana waan akka bareedaa kanatti fincaanu jeeti mana alla niin beekaa barbaaqee asii tanaami. Ni fincaana. Asuma ni fincaana bakka deem ni fincaana bakka an fincaanne
Hin beeku waran waan inni fincaana saraami inni fincaana. Gaafa fincaanii beekaa. Kan sanumatti fincaan bar sitti meemi almee kan sitti sanumatti fincaanii bayi sanumatti fincaanii bayi ariifaddafi.